Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahi surprise ta'eetiin jira, baay'ee gammadeetiin jira. Fooxaa fi shuraabni na qaqqabeetii jira. Jazakallahu khairan ahsanal jazaa jedhee gammachuudhaan viidiyoo akkaan hojjedhu na taasisee jira. Akkasittiin eegneen ture gubbaadhaan naaf hojjetameetii jira. فداك أبي وأمي ودمي ومالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله كان قبي بريدو قباب دوتاتي قبدي سني دفيتين جرا إني سمال جدا نقافتني جدا قبين كيا إن شاء الله نجالة تجرني نقافة أنس أيه لبوكو جالان جالة تجريتين دي بسيف أكامي نمني أتي جالة تسنيني بريدانا جنان أنس نمني أكستي بريدو تكاين نجريتين دي بسيف حالي إساهو أكامي جنان وإنك لعلى خلق العظيم. كارو مني حال إساء نما برد بريبي لدى جوا برقه جريتين دي بسيف نمني أتي أكنا جالت تكوني إيسا جرانان جنان أنس أنيكي يكيسا جرى جريتين دي بسيف مكان إساء نو نان جنان أنس جاللكي يا فيه أنوكي يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم jedhama jedheen deebiseef eenyu jettanii eegaa turtan. Egaan ergamaa keenya hidhannoo keenya kan dukkanarraa kufurii keessaa gama ifa islaamaatti nu baase nagaaf rahmanni rabbii isaanirraa haa jiraatu jecha isinillee salawaata buusaa inshaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Jaalala nabii jetti. Jaalalli abbaa Faatimaa hedduu namatti cimaa. Hiccitiin isaa maalii meenaa fi maajamaa maaluma hojjetee akkas jaallatamaa jaalalli isaa kun addunyaa irra naanna'ee maqaan isaa dubbatamaa biyya hunda wal ga'ee jaalala isaa kan qabu namni muslima ta'e maqaa isaa haasawaa galgalas ganamas taa'ee nageenyi rabbi isarra haa jiraatu kan guddinni isaa akka samiif dachii ulfaatu jedhee fi kadhataa uummanni isaa guutuu. Yaa Rabbi nuuf kenni jaalala isaa guutuu daandii isaa ordofuu hunda nuuf laaffisi nama bor shafaa isaa argatu nu taasisi jannatattis ollaa nabii yaa Rabbi nu taasisi jetti qophiin kiyya arraaf asumatti dhaabbadha inshaallah. Qisaa bareedaa tokko sinii waraabeetiin jira viidiyoo kan itti aansuudhaan gadi dhiisaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ربي جتسن جالت.